Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam obboleeyyantii asirra jirtu ashama harka fuuni kabajamtoota chaanaala Ummuu Khaalid. Ani haadha baga dhuftanii seenaa nooraa ta'aa nyaadhaa dhugaa manni keessan isiniin jedha. Warra addisii taatan immoo maatii nuuf ta'aa laayik sheer sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Nu jajjabeessaa isiniin jedha. Baga rabbii walitti nu deebisee jabaadhaa itti fufaa wal jajjabeessaa miseensa duubaa dhufaa kanaaf xaawaa tolchaa wal harkisaa isiniin jedha. Har'a dhugaa wanta kolfisiise wayii dasna jedhellee na kolfisiisellee garuu yaa warra singilii yaa wata ustaaz Maaroof isinitti fuudhe maaluma taadha. Warra singilii kanaaf hin yaaddanii wata har'a Maammadoon fuudha malee taa'aa jiru fuudhuu ka'uun har'a Faaxin heerumuun har'a Kiyyuu jechuun roobe baannatti fakkaachuun jedhe sheekaa roobe akkasii wallaahi uummata Kiyyuu godhanii laa ilaaha illallah. Ashitti maafi Hamzaa nuti taatan kaasheeka maal taatanii miskiina akka kenna isin sirreedha mataa waliin jedha zanaa waliin jedha. Yoo miskiinuma akkatti jiru kana yaaddan maaluma qaba isin hin jennu. Miskiinuma kana warra humna hin qabne warra harka tokkichaa. Laa ilaaha illallah. Rabbi jaamtuu isinirraa qabu maashaallah tabaarakallaa isiniin jennee jirra. Jaalala teessan jaalala fiixa baatu rabbiin isiniif haa taasisu. Waliin umrii isin haa dheeressu maashaallah isinirraa jennee jirra. Garuu akkatti uummata miira keessan harkaan galchina ustaas. Uummata miira keessan harkaan galchina. Akka naannoo sababaa soqaa jira uummanni. Maali ajandaan keessan kun har'a bifa haaraan gallakkifame fakkaata namni isin agarre moo nama boochiftanii bara isin gama keessanii amma ijuma qabate bira taree malee uummanni isinuma saalfate. Wallahi maashaallah tabaarakallaa hedduu tokko nama jettanii rabbiin isin haa jaallatu isinirrallee haa jaallatu waliif isin haa dhiisu isiniin jenna. Obboleeyyan teenya ta dhiirallee obboleewwan keenya jechuudha rabbiin jaartii bareedduu jaartii saaliha bareedina malkii qofaa miti bareedina qalbii haala amalaa rabbiin isinitti haa qabu isiniin jenna. Haa bareedina malkii bichaa laaltanii ta'uu baatan mana keessan keessatti hangalfanne hedduutu jira. Rabbi warra fuudhee qabullee waliin haa tursiisu waliif haa qajeelchu. Ganaa fuudhuu deemullee jaartii saaliha ta'ii imaana qabdu ta'ii ibaadaa qabdu rabbiin isinitti haa qabu isiniin jenna. Akkana akka sheeka ustaazarraa ka'ee du'aa isinii godhaa jira amiin jedha. Haadhotii teennallee jaarsa gaarii jaarsa saaliha ka imaanaa qabu ka ibaadaa qabu qalbiin fuula dhiqanne akka sheemini biroo baanu qalbiin fuula dhiqanne rabbi isinitti haa qabu isiniin jenna. Akkasii namni irra guddinni namaa areedan jaallata isinii galee areeda kana kuun immoo inuman jaallatu ofirraa cara jechuudha. Dhiirtummaan jechuun bakka yoo areeda kana qabaatte bakka hin jiraa miti ውበት አላቸው ለወንዶች ማለት ነው። Akkasi amaariffallee narkaa wal dhayaa waluma keessa qiyixaa haasofnaa isiniin jedha. Dhugaa hedduu tokko das nama jedhani wallaahi viidiyoo isaanii irra deddeebi'ee gizee hedduu laalee gizee hedduu irma deddeebi'ee laalee rabbiin ija hamtuu isinirraa haa qabu maashaallah tabaarakallaa isiniin jennee jirra. Ustaaza keenya garuu warra singilii kanaaf yaada
uummata nu harkaa miidhinaa isiniin jenna. Isin immoo Rabbii waliin isin haa jiraachisu, umrii isin haa dheeressu, ilmaan teessan ilmaan bakka geettu isiniif haa godhu, ilmaan abbaa caaltu, haadha caaltu Rabbi isiniif haa taasisu. Akkasii viidiyoon isaanii seenaa qaba. Mudannoodha moo seenaadha akkas jedhamu. Akkas ta'anii haasa'anii riba natti jira soorii isinitti hamuummadhe. Gaafa yuunivarsiitiitti si argu jedhanii odoo xiyya taate jedhe namuu waan bareeda yoo arge ofumaaf itti rifata onneen xubbitti miti nama jetti na fakkaata. Akkasii akkuma walii rifattanii wal lallaaltanii walii rifattan Rabbiin fuudhee waliin isin ga'e. Maashaallah tabaarakallah. Ilmaanis walirraa hortanii Rabbi waliin areediimtu isin haa filachiisu isiniin jenna. Du'aa godhaaf obboleeyyan miira keessaa bayaa isinii galee. Miira keessaa baya. Akkasii ani viidiyoo isaanii fixuu hin barbaanne. Saniin yoo fixillee akkas cinaa kaanii biraa sanis hin jiraa miire. Akkasii yuutuubii isaanii tura seenaa laala. Garuu gara tiktookitiin naa dhufe achuma irratti xiqqoo laalee viidiyoo das nama jettu wayiitii isiniin jedhaa isinillee akkatti jaarsa keessan kunuunfadhaa ishee meeqaa kamtu hin jira hin saalfata namni isinii galee. Isin kun jaarsoo fi areeda filtee fi itti haxooftee asheetti illee bira tarte akka itti harkaan taftaaf gootii fi fuula kuna. Ay miidiyaa kana wallaahi laazim way miidiyaa kana waa meeqa barataa jirra waa meeqa argaa jirra. Akkasii Rabbi umurii isin haa kaa'u yoo umriin jiraanne hundi keenya yoo waa itti argina waan ta'eef isiniin jedha. Isin jaalala teessan akkanatti jaalala fi taphaatu Rabbi isiniif haa taasisu. Warra uummata kanaaf fakkeenya ta'e uummanni kun waa hedduu irraa baratu Rabbiin isin haa godhu. Dhugaa dubbachuuf waa hedduu isinirraa barata ilmi namaa jechuudha. Waa hedduu isinirraa barataa waa hedduu isinirraa argaa. Isin fakkeenya uummata keenyati. Jabaadhaa waan gaggaarii uummata keenyaa gaffidaa waan bareeda bareeda. Akkasii akkatti illee mulu bareeda walii filtanii uummata kiyuu hin godhina. Hiyyeessaaf yaada. Hiyyeessuma miree namni jaartii hin qabne ka jaarsa hin qabne sanuma bare hiyyeessuma jedhama jechuudha. Hiyyummaatti jalaa Rabbi isin haa baasu Rabbi isin haa duroomsu. Akka ustaazota keenya kanatti Rabbi isin haa duroomsu jaartii saalihaa isinii haa kennu. Jaarsa saalihaa isinii haa kennu qalbiin fuula hin dhiqanne isinillee warra shamaraatiif. Isinillee warra dhiiratiif ta'u yaama dhawwaatota taa'anii teettu Rabbi isinitti haa qabu.